لبوش رامنتي جنتك يدالتس كميدا مفيس فينا كيبداس قبينا لمي بدي بينانو كنفلتس لمي بكيزار جرينيا تديبس لمي دقر يا ربي نو ابس بكلتي بكياتو بكينا غاتو دمون ديتياتو تولي جنباتو رجع بوريس بورون قبيناتو ديديا بربريس بربدان سقاتو إنا ناقدت قدانا جرات ولا لا نابيك بيكا نابول كم كبتي عمرك كرمي ترياتو ريمانا بياتو رومني نغارو والتجيب ملكي فرتو ملكايناتو أنا جدي واغناجر دبتان نماتو اتقوتا ربياتو غدار روبانا غابرك وفا قبين Gabbisaa guddisuu. Harka fuune kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBN kun dilbata sa'aatii 9 hanga 9 walakkaa kalsi waliin turu sagantaa funyeeshoodha. Sagantaa funyeeshoo gaa namoota biyyittii kanaaf waa gumaachan akkasumas immoo biizinasii bakka xinnooti ka'anii bakka guddaa gahan. Har'a immoo nama addaa tokkoon sidii qabadhee dhiyaadhe keessumaa daa'imman keenyaaf fakkeenya nuu taatee eenyu seetan. Gaafa ongee gaafa korraa barruu keetiin gaara korraa daandii dheeraa bonaaf gannaa ati jirtaaf tarkaanfannaa ilkee qoraattii gara gobaa waraannamtee dhiiga qabaa inum deemta ga'uuf kalmaa bakka dhiigii bakka kalmaa bakka eebuu bara gumaa bakka faajii bakka gumaa. Ati waa'ee biyyaa maatii keerraa moo miidiyaarraa moo maalirraa geesse haalli biyyarra jirtu? Ali biyya jiru ani miidiyaarraa nan dhagaa. Miidiyaarraa baay'inaan kan nan dhagahu miidiyaarraa. Jechaan dubbachuu dadhabee namoota gurguddaa namoota beektota meeqa intarvii godheera. Akka haasaa seeneet garuu kan natti cimeeru hin jiru. Kanaaf haasaan ishee jechi ishee hundi miira nama tuqa waan ta'eef seeneet. Ati waa'ee ijoollummaa waa'ee barumsarra iyyuu darbite waa'ee biyyaa yaaduu jalqabdeetta jechuudha. Dhugaadha yoo biyyi nagaa ta'e baratanii galuun yoo biyyi nagaa ta'e qotanii gashachuun yoo biyyi nagaa ta'e daldalanii jiraachuun warri bakka amantii akkuma amantii keessanii rabbiin nuu kadhaa warri bakka siyaasarra jirtan jiraataanis hunduu rabbi nagaaf qabban akka nuu fiduu rabbi guddichaan nuu kadhaa jedhe nagaa aamsa keeti miti reseeneeti. Nagaan inni hawwinu gammachuun Oromoo hundaaf miti biyyittii hundaaf nageenyaa ta'u jenna. Seeneet waan hin jedhufaa waan hin sigaafu na jalaa balleessaa jirta. Baay'ee sammuun kee isa yaadeetii olidha. Obboleettiin kee amma isheen giiftiin kutaa meeqa barachaa jirti? Isheen amma kutaa kurnaffaa barachaa jirti. Eessaa baratti? Isheen kan barattu Adaamaa mana barumsa bultii addaa Odaa. Ahaa yeroo kutaa 8 waan qabxii gaarii fiddeef isa bultii seente. Eeyyee. Seeneetis achiin seenti mitiidha? Eegaa inni waan hin hafnedha. Ijoolleen hiriyoonni kee yeroo ati qo'attu yeroo ati barattu kootuun xabannee barumsa kee qo'annoo kee irraas kaasanii beekanii? Miti amma ani hiriyaa kashalabbees hin qabu. Iriyaalumti namni akkasii yoo natti dhufe gorseenan akkana hin ta'inaa jedheenan gorsee bira darba malee akkanumatti tuuffadhee biraan darbu. Amma ammaattis hiriyaan ani qabu hiriyaa cimaa yeroo baay'ee ani sa'aatii kiyya hunda tapharratti hin dabarsu. Hiriyoota kiyya waliin illee qo'annaa irratti hin dabarsaa jechuudha. Ijoollee warra kashlabbeef warra hojii manaan hojjenneef warra maatiin kabajneef warra aadaaf safuun beekneef maal jettame ati? Akka aadaa isaanii safuu isaanii akka beekan maatii isaanii akka kabajan hangafa isaanii akka kabajan deebi'ee hojii manaa isaanii haalaan seeraan sa'aatii isaatti akka hojjetan kashlabbummaa isaanii dhaabanii gara nama gaariitti akka dhufan. Maatiin ijoolleen isaanii Oromoo ta'anii bakka Oromoo keessa hojjetanii warri ijoolleen isaanii afaan Oromoo hin beekne isaanii no maatii yoo maayit warri ijoolleen isaanii afaan Oromoo hin beekne
maatii dhumtillee amma naannoo Finfinnee kana keessatti mana barumsaa afaan Oromiffaatiin barsiisan baay'een banamaa ni jiru. Isaanis kan akka mana barumsaa Gooticha Taaddasaa Birrufaa kan jedhaman banamaa jiru. Isaan keessatti akka afaan isaanii baran otoo galchanii jiran jedha. Egaa seenet maatii Oromoo taatanii ijoolleen keessan afaan Oromoon barre mana barumsaa afaan Oromootti barsiisuun gaariidha. Garuu isa qofaa miti. Ijoollee ofii ufumaati. Kan aadaas afaanis barsiifatan. Ijoolleen daa'imman akkuma godhatanii afaan Oromoo barsiistanii ijoolleen keessan hin beeku ta'a. Afaan hunda baruun nama fayyada. Garuu jalqaba afaan keessan, aadaa keessan, safuu keessan barsiisa. Baruura darbanii aadaa fi seenaa yoo baran immoo akka seenetti kana biyyayyuu bakka isinii bu'u waan ta'eef ijoollee keessan aadaa fi safuu barsiisaa innee aamsa maatiitti himneerra. Miti jiree seenetti. Ispoortii keessa maal jaallatta? Ani ispoortiin nageenya namaa waan eeguuf ani ispoortii kanan jiru ispoortii hundayyuu gosa hundayyuu nan jaalladha. Walaloo shaakaltee dubbistee abbaan keessi gargaaree buleettiin keessa ofii keessa kennaanis sii kennitee eebboo eessa barte? Eebbaman guddoo abbaa gadaatii ol eebbiste eessa barte eebbamu? Eebbaree miidiyaa garaagaraa irratti abbootiin gadaa yeroo eebbisan argaa maatiin kiyyallee na barsiisu. Obboleettiin kiyya isheen guddoonis yeroo waan aartii kana hojjechaa jirtutti eebbanii eebbisti ture. Isheenis fakkeenya naa taateetti jechaadha. Ijoolleen mana barumsaatti barsiisonni kee maal jedhu waa'ee kee? Maal siin jedhu? Isaanillee baay'ee na dinqisiifatu. Anillee mana barumsaa keessattis wantoota akkanaa nan dhiyeessaa. Akka naannootti, akka godinaatti, akka magaalaatti, akka biyyaatti mana barumsaa koo keessattis nan dhiyeessaa jechaadha. Yeroo amma walaloo dubbisuuf biyyarraa biyyatti deemtu barumsi sin darbu? Anillee mana barumsaatti barsiisonni kiyya waan kan beekaniif waan aartii kiyya kanarratti waan cimtuu ta'e waan beekaniif isaanillee sirriitti naa eeyyamu yeroon immoo hojii sana hojjedhee deebi'u waan jala darbe sanallee naaf ibsu jechaadha. Barumsa keessaa maal jaallatte seenet? Ani barumsa kanan jibbu hin jiru. Barumsi gosi hundi natti tola. Daa'imman ergaa seenet dhagaa jirtu daa'imman baay'een ani herregan jaalladhu, fiiziksiin jaalladhu, kanan jaalladha. Barumsi garuu hunduu barbaachisaadha, hunduu gaariidha. Asiniin jechaa jirti seenet. Seenet barsiisonni kee haala kamiin amma barsiisan tokko yeroo yeroo nama barsiisu hannamaa galu jira. Barsiisan yeroo barsiisu immoo namaaf hin galle jira. Isaaniin akkamiin madaaltate? Ani gaa isaan akkuma isarraallee baratanii akka daa'imman waan tokko daa'imummaa isaaniitti yoo hin beekne ta'e waan sun otoo isaaniif hin galin darbe taanaan yeroo guddatanis waan sun akka isaan hin galletti waan turuuf waan tokkollee hojjechuu hin danda'an. Barumsa malee immoo homaa waan tokkollee gochuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu barsiisonni hundi immoo seeraan barumsa qulqullina qabu kennuu qabu. Seenet na ajaa'ibaa jira. Haasaa kee bishaataa mi'aa haasaa gaggaarii haasa'aa jirta. Galatoomaa. Galatoomaa. Mee kanatu hafee kanan jechuu barbaada kanan dabaluu barbaada kan jettu jiraa? Ni gaa waanan jedhuun fixadheera. Waanan jedhu garuu barsiisota keessa maatii keessa roon gaafu baay'ee gaaffii nama gaafachuu jaallatte. Ani maaliif? Ani gaaffii gaafachuu kanan jaalladhu wanta ta'e barachuu waan barbaaduuf waan sun akka na jala darbinaan kan sana booda waan argachuu hin dandeenyeef yeroon argadhe sanatti itti fayyadamee daddafeen saammadheen waan sana akka naa galu nan gaafadhaa jechaadha. Jalqabumayyuu taa'umsa lafaa ji'oogiraafii isa kaartaa beektamti mana barumsaa isa mucaatu abbaa gaafate. Lafa moo waaqatu samiitu naanna'ee daa'ima cimaa akka kee waan ta'eef
har'a kaartittiin hojjetamte inni abbaanuun beeku ture. Irratti qoratamee hojjetame. Atis waan hunda gaafachuun kee caalaatti sammuu kee si bal'isa. Caalaatti akka beektu si taasisa malee rakkoon qabu gaafadhu kan siin galle namoota beektota mee beektota biyyittii kana bakka bu'an eenyu fa'aa argitee beekta? Eenyu fa'aa afaan artistoota bebbeekamoo namoota beektota biyya kana eenyu fa'aa afaan haasoftee beekta? Ani obbo Jawaar Mohammed wajjin wal argee nan beeka. Dabalatee obbo Profeesar Isqeel Gabbisaa waliin dudubbadhee beeka. Artistoota keessaa immoo kan akka Hacaaluu Hundeessaa, Ittiiqaa Tafarii, Alii Birraa, Hirphaa Gaanfuree artistoota Oromoo baay'ee wajjin wal argeera. Yeroo isaan argitu maaltu sitti dhagahama? Baay'een gammada, keessi kiyya baay'ee gammada. Egaa umuriin ishee xiqqoo sammuun ishee guddaa bakki isheen ooltu bakka gurguddaa namoota piroofeesaroota dooktaroota beektota hayyoota afaan oolti waan ta'eef mucaan kun bor maal ta'uu akka dandeessu isinuu asumaa tilmaamuu ni dandeessu. Egaa bakka jirtanitti warri sagantaa kana ilaaltan seeneet rabbi akka dandeettii ishee irratti dandeettii dabaluu fi rabbiin kadhaa fi ijoollee keessanis immoo dandeettii isaanii maal akka ta'e hordofaatii bira gahaa ijoollee dandeettii illee hin qaban namni dandeettii hin qabne hin jiru dandeettii isaa wallaala malee ijoollee maatis ta'e mana barumsaatti rakkisan immoo gorsaatii gara karaatti deebisaa aamsa keenya abaluu dandeettii akkasii qaba mucaan koo dandeettii kana qaba warreettan immoo karaa toora bilbilaa karaa funyee shootiinis ta'e televiziyoona OBN'tiin gara miidiyaatti baasuu ni dandeessu. Egaa torbeerraa torbeetti akkasuma inni barri nagaaf kan badhaadhinaa kan gammachuu haa ta'u walaloo qofaas miti eebba ni dandeessa. Mee eebba tokko immoo daawwattoota bira nuu geessisi. Tolee garuu eebbi ta'amee waan hin eebbifamneef mee kaaniin dhaabbanne eebbifna. Teenyeen eebbisnu kaane malee itti kootu kana. Ayiseene. Ini ais. Asirra appooti. Iya. Ayyee. Waaqa uumaa, waaqa bokkuu, waaqa gurraacha, waaqa xiixoo gurraattii, waaqa haroo burqaa walaabuu, waaqa caffeetumaa. Waaqa odaa nabee, waaqa odaa roobaa, waaqa odaa bultummaa, waaqa odaa bisil, waaqa odaa buluqa, waaqa shanan gadaa Oromoo, waaqa 90 garbaa, waaqa salgan Booranaa, waaqa 8 maccaa, waaqa 7 kutaa'ee, waaqa jaanora galaan, waaqa 5 kura jiddaa, waaqa arfan abbichuu, waaqa 3 adaa, waaqa 3 soddoo, waaqa 2 buludoo, waaqa siiqqoo maandoo. Waaqa Oromoo duroo kan durseera baas, waaqa hangaftichaa kan kallacha kaas, waaqa Oromoo uumee gadaa galmeessis, waaqa hundaa caaltu gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dilbaa, leelloo garaa taliilaa gooftaa addunyaa maraa, si kadhanna nuuf dhage. Waaqni nagaa nu bulchite nagaa nu oolchi, kan nagaa nu oolchite nagaa nu bulchi, guyyaa nu tottolchi, halkan nu bareechi. Yaa Waaq biyya keenya biyya nagaa nu taasisi, qooqa keenya guddisi, afaan hojii taasisi, faaya keenya miidhagsi, aadaa keenyaan nu boonsi, lammii safuu beeksisi, duudhaa keenya jabeessi, seenaa keenya galmeessi, labata nu dhaalchisi, lammii tokko taasisi. Jecha wal dhageechis, tokkummaa lammii cimsi, basaastuu keessaa baasi, saamtuu nurraa buqqisi, kan namteef diddiksi, waloo nuu barreessisi, halluu isaa mirgisiisi, yeedaloo nuu qajeelchi, kuulii halluu bareechi, weellisaa kiiloleessi, miira dhageettii cimsi, shubbisaa ragachiisi, taatoo nu hawwachiisi, weellisaa seenessaa seenessisi, uummata dhageechisi, aartii keenya nuu cimsi, ibsa eenyummaa taasisi, lubbuu shiraamman jennata kee dhaalchisi, kan miidhame fayyisi, fayyina kee badhaasi, qabeenya lammii badee
beenyaa nu kanfalchiis lammii buqqee ijaar jireenyatti deebis lammii deeggar yaa rabbii nu eebbis bakkalchi bakkee haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u adamoon deetti haa ta'u dulli dannabaa haa ta'u dhugaa haa booressu booruun gabbina haa ta'u deedee haa barbadeessu barbadaan sugaa haa ta'u innaan haa guddatu guddaan haa jiraatu wallaalaan haa beeku beekaan haa bulu kan qabcee haa margu kormi cirrii haa ta'u rimaan haphee haa ta'u roobni nagaa haa roobu waltajjiin milkii furtuu milkaa'inaa haa ta'u ani jedhe waaqni haa jedhu dubbataan namaa haa ta'u itti guutaan rabbi haa ta'u gadaan roobaa nagaa barri quufa gabbina. Gabbis waaqa gabbisaa guddisu. Egaa sagantaan keenyi kanumaan xumurameera. Warri sagantaa Funyeeshoo irratti yaada qabdan immoo karuma toora bilbilaas FB'tiin G+2 karaa hundumaan akka nu bira geessistanii abdii qabnaa. Egaa qeeqaaf yaadni keessan immoo nu biraan hafiinaa nagaan isiniif haa ta'u. Nagaa.